akka miidhamuu dandeenyetti faladhaatti ofiisee of oolchuudhaaf obboleessa koo obboleettii koo waa tokko siin jedha. Galligala kana Waaqayyoo hubannaaf ogummaa nuuf haa kennu. Namni baay'een ogummaa dhabuurraa sabni koo ogummaa dhabuurraa hin badeedha dubbii Waaqayyoo. Ogummaa qabaadhaa. Yaada Waaqayyoo keessatti wal jajjabeessaa. Isa dadhabeef immoo isa humna dhabeef immoo humna ta'a. Walii keessan gargaaraa. Yaadaan ol gargaaraa. Waan qabdaniin immoo yoo jiraate jireenya namaa obboleessa dadhabe obboleettii dadhabde yookaan immoo dhukkubsate yookaan immoo gidiraa keessa jiru gargaaraa. Waan Waaqayyo isinii kenneen gargaaraa. Maaliif bor Waaqayyoon biraa fudhachuuf jirtu waan ta'eef. Anamma dhimma gargaarsaa miti kan hin dubbachaa jiru garuu isa inni kunis hojii qajeelaa waan ta'eef hojii gaarii waan ta'eef kaleessas dubbaddeera iddoo ta'e tokkotti. Lafa kanarra yeroo jiraattu maqaa eenyummaa maqaa qabda. Eenyummaa maqaa anamma malaakuun kun gaafa namma jiraadhu maqaa qabaa jechuudha. Malaakuu jedhamee waamama. Gaafan du'e ka'ee garuu saatiin du'e ka'ee gaafa carqiidhaan marmaramee akkaataa saaxinii galuuf mijatutti na hidhanii na caccabsanii akka barbaadan na xaxanii lafa na kaa'anii garuu reeffa jedhamee waamama. Atis sanuma fakkeenyaan of fudha waan ta'eef jechuudha. Sin irratti fudhachuun barbaanne. Reeffa sana kaasaa jedhama maqaan kee dhokate. Utuu lafarra jirtu waan gaarii hojjedhu. Utuu lafarra jirtu uumaa kee yaadadhu. Utuu lafarra jirtu Waaqayyoon isa bor fuula isaa dhiyaattee deebii itti laachuuf jirtu duratti of qopheessi. Iddoo gooftichi itti argamuu danda'u irratti immoo argami. Irran deebi'a. Iddoo gooftichi irratti argamuu danda'u utuu nan dhiyoo jiru na barbaadadhaa. Edda sagalee Waaqayyoo. Isaayyaas irratti utuu nan dhiyoo jiru na barbaadadhaadha. Guyyaa Waaqayyoo namarraa fagaatu hin jiraata ta'a. Guyyaa yaadni Waaqayyoo namarraa fagaatu jiraachuu danda'a ta'a. Sila isinitti dubbaddeera. Dirreen kun dirreen amma isin irratti lallabamaa jirtan, dirreen amma isin irratti tajaajilamaa jirtan kun kaleessa dhiigaan dhufe isiniin jedheera. Kaleessa dhiigaan biqilee dhufe iddoo kana gahe. Atis gatii dhiigaa waan taateef Kiristoos Yesuus waa sadii lafa kanarra yeroo turetti yeroo dabarfamee kennametti waa sadii irratti moo'icha fudhateera isiniin jedhee isinitti dubbaddeera sila. Tokko qilleensa irratti moo'icha fudhateera. Lammata lafa irratti moo'icha fudhateera. Sadaffaa addunyaa gara gadii yookaan immoo garaa lafaa keessatti Si'ool keessatti moo'icha fudhatee ol ba'eera. Du'a achiin hin hafne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Du'a injifatee ol ba'eera. Kanaafi hubadhaa. Yaada Waaqayyootti qabamaa jiraadhaa. Isin caalee miti kan inni isinitti himaa jiru. Umurii xiqqoo kanatti waan naaf galeef waan an hubadden isinitti hima. Baay'een keessan kan na caaltan beekumsaanis kan na caaltan waan hundumaan kan na caaltan gidduu keenya jirtu. Garuu hubataa kan nama godhu beekaas kan nama godhu dubbii Waaqayyooti. Piriinsiipilii kana keessaa hin socho'ina. Caaffata kana keessaa galaa jireenya keessanii kan ta'u dhoksaan wanti hundumtuu albuudni hundumtuu albuudni lafa kana keessatti dhokfamee jiru hundumtuu kana keessa jira ofirra koo obboleessa koo obboleettii koo. Isa kana Waaqayyo isa kana ofirkaan buusin. Gaafa kana buuste gaafa kana lafa keessa baate yeroo sana raawwate dhimmi kee. Namni kana qabatee deemu garuu laga Yordaanosiin ittiin ce'a. Gaara Iyyaarikoo ittiin diiga. Isa gaara ta'e ittiin diigda. Waaqayyo waan ati ittiin ce'uu hin dandeenye riqicha godhee si ceesisa. Riqicha godhee si ceesisa. ድልድይ ያደርጋል እግዚአብሔር። ድልድይ አድርጎ ነው የሚያሻግር። ድልድይ አድርጎ ነው የሚያሻግርሽ። ይቴ ወንድሜ ወይ ስሙ። እግዚአብሔርን መስማት ጥበብ ነው። Waaqayyoon dhaggeeffachuun ogummaadha. Waaqayyoon bitamuun ogummaadha. Kanaaf Daawit faarsaa 119 irratti dubbiin kee anaaf ibsaadha.
ሕግ ስርዓት ለመንገዴ ምንድን ነው? ብርሃን ነው ይላል። የቃሉ የእውነት ያብራላችሁ፣ የህይወት ብርሃን ይብራላችሁ። ይህ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ሪስፖንስ መስጠት ያለባችሁ ለእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ዴቢ ከን ስላችሁ ከብደኑ ዱቢ ዋቀዮቲፍ ዱቢ ነማሚትያም ከንን ስንት ዱበቻ ጅሩ ከናፍ ሴረ ዋቀዮ ኬሰ ጅራዳ ወረ ገይሰኒ ወጅኒን ገይስና ያደ ዋቀዮ ኬሰ ጅራዳ ነምኒ ባየን ያደ ዋቀዮ ኬሳ በየ እዶ namni namaa yaadamni namaatii fi falaasamni namaatti baay'eetu irratti argama. ፍልስፍና ወደ ሰው ጥበብ ነው የሚሄደው፣ ወደ እግዚአብሔር ጥበብ መጠጋተተው። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን፣ ጥበብን ይስጠን። ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር ይርዳን። waaqayyoon waa garagaa hubannaaf ogummaa nuuf kennu waaqayyo. Kanaaf akkas jedhe egaa Salomoon, ilma koo gaarummaa fi amanamummaa morma keetti hidhadhu. Gorsa kana immoo hin tuffatin, gorsa kanarraa immoo hin godhin. Dhaamsa guddaa akka isinii dhaamaa jiru naa galana. Tokko tokkotti hin tola, tokko tokkotti toluu dhiisuu danda'a. Baay'ina dubbii miti. Isinitti meera. Mana see galgalaa yaaddee wanti xiqqoon tokko jirti. Uumama xiqqoo nu wajjin jiraattu tokko. Galgala yeroo see eeggatteetiyyuu dhaqxeetiyyuu iddoo bultu ilaallatti. Mana see galgalaa ilaallatti. Iddoo irra bultuu dhaqxee ilaallatteetiyyuu ol ka'iinsa see mijeeffatti. Indaanqoon mana keessaan wajjiniin galtu jechuudha. Mana kee galgalaa bareedu. Arrarra taa'iti mana kee galgalaa. Waa'ee mana kee galgalaa sitti dubbachaa jira nama. Lafa kanarraa hin godaantu. Yeroo godaantu garuu hin beektu. Yookaan gooftaan dhufa yookaan sitti deema. Lamaan kana keessaa tokko ta'a. Garuu yeroo hundumaa Waaqayyoon eegee dhaabbadhu. Yeroo hundumaa Waaqayyoon eegiiti fuula isaa ture. Yeroo hundumaa Waaqayyoon sodaachuudhaan deddeebi'i. Yaada warra jallootaatti ol hin galin. Daandii warra jallootaatti ol hin galin. Faarsaa boqonnaa tokko irratti lakkoofsa tokko irraa kaase gaafa dubbatu namni akka dubbiseetan isuma kanaan isin raawwadhaan yoo lallabni ga'e iyyuu inni kun iyyuu lallaba caala waan ta'eef. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine, karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjenne, warra gahisanii wajjinis tarree kan hin teenye gammachuu qabaadha. Namni akkamii? Namni gorsa warra jallootaatiin hin deddeebine, akka warra gorsi iyyuu akka qaba jechuudha. Gorsa jallootaa warri kan hordofee deemu maal akka ta'u gara gadiitti dubbata jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa bara baraati. Firakoo ergaa guddaa akkan dubbachaa jiru naaf galana. Isa kaanitti ba'aa ta'a, isa kaan cinquu danda'a, isa kaaniif immoo laphee seenaa jira ta'uu danda'a. Lamaaniif iyyuu ergaan qaban. Isa dhageessuu fi ergaan qaba. Isa dhageessisitti ulfaataa jiruufis ergaan qaban. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine, karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjenne, warra gahisanii wajjinis tarree kan hin teenyedha dubbiin Waaqayyoo. Akka kan hin teenye gammachuu qaba. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo itti ni tola. Innoo halkanii fi guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo ni yaada. Waa'ee jallinaa miti kan inni yaadu. Namni qajeelaan, namni Waaqayyoon barbaadu, namni Waaqayyoon duratti dubbii Waaqayyoo barbaadu maal qaba beektu? Yaada Waaqayyoo barbaada. Yeroo hundumaa yaada Waaqayyoo taphata. Dubbii kana taphadhu jedheeni. Yeroo hundumaa dubbii kana yaadi. Dubbii kana yaaddaa.
16 irratti dhaqanii gaafa dubbistan sagalee Waaqayyoo guutummaatti isin keessa jiraatu jedha. Guutummaatti dubbii namaa miti, yaada namaa miti, sagalee namaa miti, fedha namaa miti. Fedhi Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo isin keessa jiraatu. Dubbiin isin hin guutin, dubbii namaa isin hin guutin, dubbii Waaqayyoo isin haa guutu. Yaanni namaa isin hin fe'atin, yaanni Waaqayyoo isin haa mo'atu. Ameen. Tokko tokko yaada namaa fe'atee deema bakka. Beekumsa namaa fe'atee deema. Yaada Waaqayyoo dhiisee yaada Waaqayyoo lafatti urgufateetiyyuu yaada Waaqayyoo keessaa ba'a. Ati garuu yaada Waaqayyootiin bitame, sagalee Waaqayyoo si keessa jiraatu. Halkaniif guyyaa waa'ee dubbii isaa yaadi. Dubbiin isaa si keessatti haa mo'u. Sagalichi si keessatti haa mo'u. Ameen. Obboleessa koo, obboleettii koo, ergaa jabduun dubbachaa jiran galgala kana. Amma saatii kana ergaa jabduun sitti maa jira? Ergaa bara keetiif si gargaaruun sitti dubbachaa jira. Raajiidha dubbiin kun. Dubbiin sitti dubbachaa jiru kun dubbii raajiitis. Yoo ittiin deemte qajeelfama jireenya keetiiti. Yoo ittiin jiraatte qajeelfama jireenyaati. Bara kee guutuu ittiin milkoofta. Bara kee guutuu. Haleluuyaa. Yesus Kiristoos gooftaa bara baraati. Inni akka muka isa bishaan yaa'a qarqaraa dhaabame yeroo yerootti isa ija kennu baalli isaas gogee hin harcaaneeti. Wanti inni hojjetu hundinuus waliin ni qixxaataa jedha. Nama akkamiitiif? Nama akkamiitiif? Nama tarree jallootaa, nama gorsa jallootaa wajjin waliin galle, toora cubbuu wajjin warreen waliin galle, akka yaada Waaqayyootti kan jiraatu inni ija godhata. Bara kee irratti, umurii kee irratti, hojii harka kee irratti Waaqayyo ija siifa godhu. Ija siifa kennu. Bara jiraattu hundumaatti Waaqayyo dura kee darbu. Obboleessa koo, obboleettii koo, hawaa tokkoon isiniin jechuu barbaada. Galgala kana dubbii jabaan isinitti dubbachaa jira. Sirriitti na qalbeeffadhaa, na dhaggeeffadhaa. Waaqayyo bara jireenya keessanii hundumaa, bara jiraattan hundumaatti Waaqayyo mo'icha isiniif haa kennu. Waaqayyo dirree mo'ichaatti isin haa baasu. Dubbii isaatiin warra dubbii isaa dhageessanii abboomamtaniif Waaqayyo bara jireenya keessanii hundumaatti Waaqayyo